hamma ifa kana irra jirtu waan kana daran nama ajaa'ibsiisus dhaga'uuf jiraattaati mee waan biyya Maawuritaaniyaatti ta'u kanaas dhagee. Biyya Maawuritaaniyaatti dubartoonni yeroo abbaa manaatiin wal hiikan sagantaa gammachuutu qophaa'aafi. Akkuma cidhaaf sagantaa guddoon qophooftutti yeroo dubartiin hiikamtes sagantaa qopheessanii hiikamuu isii haala oowwaadhaan kabajuun biyya Maawuritaaniyaatti waan beekamaadha. Dubartiin hiikamte tun akkuma misirroo cidhaaf qophooftutti guyyaa kanaas meekaappii fi hinnaa dibattee uffataa fi faaya garaagaraa godhatti. Sagantaa kana irratti nyaanni aadaa, muuziqaa fi shubbisni garaagaraattis ni dhiyaata. Sagantaa sana irratti dubartiin hiikamte ija jabeettii taatee hariiroo fi jireenya isiitti hin tolle keessaa bahuu isiitiif hamilee itti godhan. Akkasumas jireenya haaraa eegaluuf qophii tahuu itti beeksisan. Dubartiin tamiyyuu sagantaa kana qopheeffachuun dura ji'a 3 turuu qabdi. Kunis nama wal hiikan saniif akka garaa hin qabne mirkaneeffachuuf jecha godhama. Biyya Maawuritaaniyaatti dubartoonni hiikaman dubara caalaa baay'ee barbaadamu. Haalaan jaalatamus. Sababnis uummanni Maawuritaaniyaa gaa'ila jalqabaa irraa dubartiin san hubannoo, bilchinaa fi ogummaa hedduu horatti jedhanii yaadan. Akkasumas intalti hin heerumin muuxannoo hin qabdu jedhanii amanan. Kanaaf dubartoonni dhiira hedduutti heerumanii yeroo hedduu hiikaman hundarra qaaliidha. Yeroo baay'ee warri hiree kana argatu warra haalaan babbareeddu akkasumas miidhagina qabudha. Dubartiin yeroo hiikamte hireen isii badde yookaan isiin bultii ifii jabeeffachuu hin beektu takkaatun abaaramtuudha jedhanii isiitti hin murteessan. Wanta isii mudateefis isii hin abaaran. Akka waan abaarsa qabdutti lakkaawanii ofirraa achi hin baasan. Uummanni Maawuritaaniyaa dubartiin san hiikamuu isiitiif abbaa manaatu intala san jabeeffachuu hin dandeenye jedhanii abbaa manaa komatu. Gurbaan jaartii jabeeffachuu yookaan bulfachuu hin beeku jedhamee qeeqama. Biyya Itoophiyaa tana keessatti garuu dubartoota hiikuun biyya Maawuritaaniyaa tana keessatti dubartoota hiikuun garmalee heddummaata. Uummanni biyya kanaa yoo xiqqaate hoggu 5 yoo baay'eeti intalti takka hamma hoggu 20 hiikamtee bultii jaarti. Ajaa'ibaami dubartoonni hiikaman naannoo keessanitti akkamitti ilaalaman. Intalti takka bultii hoggu 2 hoggu 3 hoggu 4 jaaruu isiitiif hireen isii badaadha jechuu dandeenya moo abaaramtuu jechuu ni dandeenya? Yaada keessan as jala nuuf qoodaa. Dr. Eliyaas hordofuu hin dagatinaa.